obboleessi hojii dhalatan qofa osoo hin taane obboleessa rabbii kharabbiin wal si barsiisaniitu caala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota keenya warreen chaanala Farantuub jalatti argamtan hundi keessanuu jirra jirtu isiniin jenna. Jirra rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil alamin. Arra geenye bakkaan nu ga'u isuma beeka. Alhamdulillah arra faraan eessa jira? Mana fooqii darajaa 7ffaa keessa jira. Jettanii warri yaadaa turtanis ni jirtanii faraan arra dhugumaan fooqii keessa jira. Haalli jiruu fi jireenya hundinuu gaa alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u numa jirra. Maaliif yeroodhaaf ugguramnus arra deebuun keenya hafan qabu deebinee jirra. Anaa dhufuun isiniin jaa isinoo akkam nagaa keessanii fayyaadha alhamdulillah. Haalli jiruu biyya ambaa haalli jiruu Saudi Arabiyaa akkamii? Anaaf ammallee Saudi Arabiyaan dukkanuma. Isiniifoo warri keessa jiru akkam islaa isiniif ifee jira moo akkamirra jirtame? Dhugaa gizee social media kana gubbaa jiru hundi nama bas waa walii yaafatu takka haala jiruuf jireenyaa keessatti faraan ati akkamii faraan ati kana faraan nama akkasiiti faraan nama kanaati bagaan isin arge isin ni sobdan malee dhugaan silaa nama muraasa bagaan isin arge gartee warreen jala boochanis warreen nu galatoonfattanis warreen nurraa gadditanis hundummaan keessanuu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Maaliif ani gaa kunoo deebi'eetiin jira gaa qilleensa kana gubbaa yoon badees haaluma yerootu nabachiisee haaluma jiruuf jireenya nabachiisee badee garuu kunoo arra isiniif dhufeetiin jira. Hundummaan keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha alhamdulillahi rabbil alamin. Warra bara dabree sa'a kanaa waliin jirru ramadaanaaf hawwii godhaa waliin turre arraan tana kanu biran jirre obboleeyyan keenya fuula rabbii kan deemanis kan mana hidhaa keessa jiranis kan dararaa adda addaa keessa jiranis kan arragaa gara fuula rabbii deemanis rabbitti araaramu harakkatee rakkoo keessa jirullee rabbi haa baasu jecha anis asumaan du'aayinaaf godhaa hundummaan keessanuu. Ani imalli khiyya akkuma itti fufee jira garuu alhamdulillahi rabbil alamin. Namni akkasiin obboleeyyan kiyya irratti waa hunda obsee rakkoo fi gadadoo hunda obsaan arra kunoo isaanii wajjin jiraachaa jira alhamdulillah. Isaanilleen haa galatoomanii guddaa takka galata na biraa qabanii. Maaliif kaleessa viidiyoo dhumaa yoo agartan isoon aduu keessa deemaa jiru. Bishaanuma lubbuu khiyyaatiif jee isoon deemaa jiru viidiyoo takka saa gabaabduu isinii mareetiin ture daqiiqaa gabaabaa agartaniin jeetii yaada. Haalli sanuma jireenyi biyya namaa takka olii takka gadi gammachuunuma nagartu. Inshaallah garuu warra addunyaa fi akhiratti illee gammadu rabbi sinaa taasisuun waa godhu. Inshaallah ta'ala warra barana keessummaa guddoo nutti as deemu jira. Keessummaan teenya eenyu jettan Ramadaana gaa warra baatii 10 takka rabbiin baatii takka ta'ifi yaame baatii Ramadaanaati. Inshaallah ta'ala anaafis isiniifis warra nagayaan lafaa fuudhee nagayaan soommanee qoodas Ramadaanni qabu irra arkatu rabbi isinaa godhu. Faaxeen hudduu gamanaa gamas tiktoka gubbaa viidiyoo garagaraa gubbatti hudduu waliin tumtus gaa amma Ramadaanni dhufnaan eessa deebite gara nashiidaa deebite. Warra zalaalam rabbi yaadatu rabbi isinaa taasisu. Maaliif warra Ramadaana qofa isa gabbaree Ramadaanni guyyaa xumura Ramadaanaa agartaniimi xumura guyyaa silaa boromti iida jedhu namni muuziqaa hamtuu waariyaan istoorii godhuuf jarjara. Warra waa'ee jireenya keessaniif faalla irratti wal dorgomu isoon taane warra waa'ee jireenya keessaniif bu'aa qabu irratti wal dorgomu rabbi isinaa taasisuun waa taasisu hunduma keenyaa'u. Khayriin gama isaati sharriin gama isaati isinuu irraani beeytanii warra khayriin keessatti arkamu rabbi isinaa taasisu warra khayriin barbaadu rabbi isinaa godhu. Teeysan isiniin dabri riskiin akkasumatti tateeysaniin ta'iniif rabbiin isiniin kaasini. Alhamdulillah rabbil alamin. Arra anaaf guyyaan arraa kun naaf gammachuudha. Maaliif gammaddee
gar tokkoon yaadaas gar takkaas gammachuun tiyyaas gaa inshallah keessummaa guddaa kana akkamittiin qeebalaa yaa rabbii khiyya khayru marratti gufuuf gufaata malee nagayaan keessummaa nutti as deemtu tana nu qeebalchiisiidha gammachuun tiyya lammaffaa qilleensuma kana gubbat deebi'ee obboleeyyan kiyya kaniin hedduu yaadee kaniin dheebodhee fi jira ka social media kana gubbattillee malee wal arkuu hin dandeenye hundi keessanuu akkumaan isin yaadee kana na yaaddan jeeti yaada warri na yaadinis gaa warri akka ni jiraami eenyu jeen isinima adawwii teenya warri garaan gubachaa ture haa warri nutti harkatumaa turtanis hundummaan keessanuu galatoomaadha akkuma rabbiitiin gaa kana hundaa'u injifannee rabbiif galannee haa ga'u guyyaa arraa kana ga'uudhaaf alhamdulillah warra barabaraan khayri irratti barat umuru rabbi nu haa godhu warra jireenya jiraatu keessatti ubrii teessan keessatti ubrii keessa barakaa rabbi isinii kaa'ee ubrii keessan keessa khayri rabbi gabbaru rabbi isinaa taasisu ejji teessan ta waan khayri laaltu gurri keessa waan khayri kan dhaga'u afaan keessan arraanni keessan arraata khayri rabbi isinaa taasisuun isiniin jaa hundummaan keessanuu warreen jaalatan fudhadhaa warreen hin jaalanne du'aayti jetanallee dhiisa faraaniitu har'a du'aayi nu godha jettaniitillee yoo shirkitanis sammataa keessaniif isinii galee ani inshallah wannummaan takka onneen har'a irratu hin jirtu isinii galee maaliif kana kaniin isiniin jiru hedduu bakkaan irra jiruu fi haalaan irra jirurraa dhaabbadhee viidiyoo kana agartee isinii maruu danda'u kiyyaafu alhamdulillah akkasii hordoftotaa fi kabajamtoota keenya inshallah gaa warra khayriidhaan wal barbaadu rabbi nu taasisu warra bakkan taan irratti wal gorsuu warra karaa khayri irratti wal gorsu isinaa godhu nallee dogongora qabaadhus ilma keessanii na gorfachuu dandeessanii inshallah dogongora keenya waluma qabna waliif qabna wal sirreeffachuu dandeenya isinii galee saniifuu gaa alhamdulillah rabbiin khayri hundaa'u bakka jirtanitti isiniin haadha qabu isiniin jecha alhamdulillah arraan dhufeetiin jira garuu dabalataan guyyatti viidiyoo akkam qabadhee faraan akka isinii dhufu inshallah taala waliinu kan garru taas kan daawwannu taa hundummaan keessanu arra duraan durs annumaan jiraa qilleensa kana gubbaa haalumaa fi akkaatumaan nabachiise malee nin jira isiniin jechuu barbaadeeti kanaafuu gaa isinis waan jettan koomentii jalatti nuuf kaa chaanaalli keenya chaanaala keessanii like share subscribe godhuu hin dagatinaadha maaliif callistanii laaltanii biran dabrina like tuqaatu magartee miti akka nama hunda bira ga'u godhaagaa maalisti maal isinii gooti oromoo dila kana bira chaanaalli khiyyaarraan tana isin dura qabbanaa'ee as ga'u jechuun waan ajaa'ibaati sanumaafu inshallah taala warra baranaa warra bareedduu rabbi isinaa taasisu assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nagaan nuuf jiraadhaa guyyaa gaarii